Akkam nagaa jirtu kanneen yeroo jalqabaaf chaanalii kana bantanii dhaggeeffataa jirtan ana maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immanidha. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan kanaan dura sabiskiraayib gochuun fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii, sirna nyaataa daa'immanii irratti barnoota hedduu ani guyyaa guyyaadhaan isinii qopheessu hordofaa jedha. Asumaan barnoonni har'a qophaa'ee qabadhee dhufe mana barumsaa deemuu jibbuu daa'immanii ilaalchisee wantoota maatiin beekuu qaban, wantoota maatiin gochuu qaban irratti barnoota isinii qabadhee jira. Maatiin tokko tokko mana barumsaa deemuu jibbuun daa'immanii akka dhibeetti hin lakkaa'an. Haa ta'u malee mana nama hedduu kan jirudha jechuudha. Daa'imman mana barumsaa deemuu jibbuun akka dhibee tokkotti kan lakkaa'amudha. Kan yaala barbaadudhas yaalames kan sirraa'udha jechuudha. Kanaaf waa'ee kanaa irratti hanga dhumaatti na hordofaa. Daa'imman hedduun mana barumsaa deemuu kan jaallatanii fi kan itti gammadanidha. Haa ta'u malee daa'imman hedduun kuni darbee guyyaa muraasa mana barumsaa deemuu jibbuu yookaan deemuu fedhuu dhabuu danda'u. Kun kan rakkoo qabu miti jechuudha. Guyyaa hedduu mana barumsaa deemuu kan jaallatan akkasumas kan itti gammadan ta'an darbee ji'atti ji'a lamatti darbee guyyaa muraasa diskomfortii yeroo itti dhaga'amu mana barumsaa deemuu dhiisuu jibbuu danda'u daa'imman. Kun kan rakkoo qabu miti. Haa ta'u malee daa'imman muraasni garuu yeroo dheeraaf fedha mana barumsaa deemuu dhabuu hanga gonkuma deemuu diduutti kan ga'an jiru. Hanga gonkuma mana barumsaa deemuu diduutti akkasumas immoo yeroo dheeraaf guyyaa tokko guyyaa lamaaf yeroo dheeraaf mana barumsaa deemuu kan jibban jiru jechuudha. Kan nutarra itti fookas goones warra kanadha. Warra yeroo dheeraaf mana barumsaa deemuu jibbuu akkasumas immoo warra gonkuma mana barumsaa deemuu jibban. Mana barumsaa deemuu jibbuun dhibee amalaa ta'ee behavioral problems jedhama jechuudha. Mallattoowwan daa'imman akkanaa yeroo sa'aatiin mana barumsaa deeman ga'u agarsiisan gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Innis inni jalqabaa hirribaa ka'uu didu ganama mana barumsaa deemuu taanaan ganama sa'a mana barumsaatti hirribaa ka'uu didu. Akkasumas immoo sa'a mana barumsaa deemuun ga'utti maatii dhokatu. Akkasumas ganama yeroo mana barumsaa deemuun sa'aan ga'u dhukkubbii adda addaa himatu, mataa koo, garaa koo, dugda koo, dhibee adda addaa himatu jechuudha. Warri kaan immoo manaa ba'uu didu. Yeroo sa'aatiin barumsaa ga'u manaa ba'anii mayyuu gara mana barnootaa deemuu didu jechuudha. Kanneen kaan immoo mana barumsaa irraa hafuuf maatii kadhatu. Haadha yookaan abbaa hin kadhatu jechuudha. Har'uma mana barumsaatti deemuun barbaadu jedhanii hin kadhatu jechuudha abbaa fi haadha. Kanaafuu hirribaa ka'uu diduu, maatii dhokachuu, dhukkubbii adda addaa himachuu, manaa ba'uu diduu akkasumas mana barumsaa irraa hafuuf maatii kadhachuu akkasumas immoo yeroo dirqamaan akka deeman ta'an immoo ni aaru akkasumas immoo ni boo'u. Yeroo sa'aatiin mana barnootaa kan ga'u yoo dirqamaan akka deeman maatiin taasisan ni aaru, hedduu boo'u. Hanga maatiin tokko hanga reebuutti kan ga'an jiru jechuudha. Yeroo hedduu mana barumsaa jibbuun rakkoo suuta dhufu haa ta'u malee darbee tasa uumamuu danda'a. Daa'imman hedduu biratti suuta dhufa jechuudha. Jalqaba fedhii dhabuu achiiti hirrisaa dhufuu hafuu barbaadu tuma jedhanii gonkuma deemuu jibbu jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko biratti tasa kan uumamuu fi kan duraan nagaa ture tasa kan deemuu jibban ta'uu danda'a jechuudha. Wantoota daa'imman akka mana barumsaa deemuu jibban taasisan hedduu kan ta'anii fi daa'ima tokkoof sababoonni hedduun jiraachuu danda'u. Daa'imni akka mana barumsaa deemuu jibbu kanneen taasisan waan hedduu jiru. Daa'ima tokkoofis sababoonni hedduun jiraachuu danda'u jechuudha. Sababa tokko qofatu hin taane sababa lama sadii qabaachuu danda'a daa'imni tokko mana barumsaa deemuu jibbuuf. Isaan keessaa kanneen gurguddoon inni jalqabaa rakkoo maatii keessa jirudha. Rakkoo maatii keessa jiru yeroo inni fakkeenyaaf haati dhukkubsattee jirti yoo ta'e akkasumas immoo abbaa fi haati walitti bu'anii jiru yoo ta'e yookaan wal lolanii jiru yoo ta'e walitti gaddanii jiru yoo ta'e walitti bu'iinsa adda addaa maatii gidduutti uumamu kun akka walii galatti daa'imman akka mana barumsaa deemuu jibban taasisa. Yoo isaan mana barumsaa deeman nam tokko akka miidhamutti fayyadu jechuudha. Kanaaf rakkoon maatii keessaa isa jalqabaadha. Inni lammaffaan mana barumsaa jijjiiruu. Daa'imman kanaan dura mana barumsaatti baratan irraa tasa yookaan simisteeratti yookaan waggaatti mana barumsaa haaraa yoo deeman daa'imman haaraa yookaan ijoollee haaraa wajjin wal argu mana barumsaa sana jibbuu danda'u jechuudha. Mana barumsaa jijjiiruun
yeroo hedduu akka daa'imman fedhii mana barumsaa deemuu dhabuu uumuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo boqonnaa waggaa yookaan simisteera booda. Daa'imman tokko nagama barataa turanii yeroo boqonnaa waggaa yookaan simisteera xiqqoo boqotanii barnoota haaraa jalqaban simisteera lammaffaa yookaan waggaa jalqabaa jibbuu danda'u jechuudha. Kanaafuu mana barumsaa jijjiiruun mana barumsaa kanaan duratti barataa turan jijjiiranii gara biraa deemuun akkasumas immoo boqonnaa simisteeraa yookaan boqonnaa waggaa booda mana barumsaatti deemuun akka barattoonni mana barumsaa deemuu jibban taasisuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan qocolloo adda addaa daandii yookaan mana barumsaa keessa jiraachuu buuliin jedhamanni kun lakkafaasa jedhamu. Qocolloon adda addaa mana barumsaa yookaan karaarra yoo jiraate daa'imman tariitii mana barumsaa deemuu jibbuu danda'u jechuudha. Inni gara biraan immoo barsiisaa isaanii jibbuu. Daa'imman tokko sababa barsiisaa isaanii jibbaniif mana barumsaa deemuu jibbu. Inni gara biraan barnoota irratti rakkoon jiraachuu tariitii barnoota irratti barnoota jibban qabaachuu danda'u, barsiisaa jibban qabaachuu danda'u, fedhii barnoota gosa tokko irratti qabaachuu danda'u. Kanneen kana fakkaatan rakkoo daa'imman akka mana barumsaa deemuu jibban kanneen taasisan keessaa isaan gurguddoodha. Inni gara biraan firiin qormaataa gad bu'uu ta'uu. Daa'imni qormaata yeroo darbee irratti qormaata ta'e irratti yoo qabxii gad bu'aa fide tariitii mana barumsaa deemuu jibbuu danda'a jechuudha. Akka hubachiisaatti daa'imman mana barumsaa deemuu jibban eeyyama yookaan beekamtii maatiin barnoota irraa hafuu akkasumas immoo mana ooluu barbaadu malee erga manaa ba'anii hin badan jechuudha. Manuma turu manumaa ba'uu jibbu mana barumsaa dhaquu jibbuu malee hin dhokatan jechuun mana barumsaa dhaqanii bakka biraan deeman jechuudha. Haa ta'u malee amala kanarra kan rakkisaa ta'e tokko jira kan tiraawunsii jedhamu. Daa'imman mana barumsaa deemuu jibbanii beekamtii maatiidhaan deemuu didu manuma turuu barbaadu jechuudha. Kanneen tiraawunsii jedhamu immoo maal godhu daa'imman dhibee tiraawunsii qaban immoo erga manaa ba'anii booda nagumaan manaa ba'u mana barumsaa danda'anii osoo mana barumsaa hin gahin yookaan erga mana barumsaa ga'anii booda gidduutti baduun bakka biraa deemu. Garaagarummaan isaanii isin galee yeroo ta'e warri mana barumsaa deemuu jibbanii beekamtii maatiidhaan manaa ba'uu didu mana barumsaa deemuu jibbu. Kanneen tiraawunsii dhibee tiraawunsii qaban immoo manaa ba'uu hin didani. Nagaa mana barumsaa deemanii ba'anii erga achi ga'anii badu yookaan immoo osoo achi hin gahin bakka biraatti maquudha. Inni tiraawunsii jedhamu kun dhibee amalaa kan shalabbummaa hojii wal qabatedha. Akkasumas immoo kan sirriitti yaala cimaa barbaadudha jechuudha. Haa ta'u malee inni mana barumsaa deemuu jibbu kun maatiif hubannoo kennanii maatiin hubannoo gahaa qabaannaan maatiin gargaarsa gahaa qabaannaan daa'imman akka sirraan taasisuu danda'ama jechuudha. Rakkoo kana furuuf wantoota maatiin gochuu qaban rakkoo mana barumsaa deemuu jibbuu kana furuuf wantoota maatiin gochuu qaban yoo ilaalle ni jalqabaa. Hanga danda'ametti maatiin maaliif daa'imni sun akka mana barumsaa deemuu jibbe adda baasuu yaaluu qabu. Akkuma sila jenne sababoota hedduu jira akka daa'imni mana barumsaa deemuu jibbuu danda'u kanneen taasisan daa'ima tokkoof sababni tokko ol 2-3 jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kan adda baasuu qabu jechuudha. Kan adda baasuun immoo mana keessaa eegala. Fakkeenyaaf mana keessa akkuma sila jenne walitti dhufeenyi maatii fi daa'ima akkamii sa'aatii daa'imni mana barumsaa deemuu ga'utti tariitii mana keessa maatiin wal qoccoloo ta'e haati dhukkubbii adda addaa himattoo ta'e abbaan yookaan obboleessi dhibee adda addaa himatoo ta'e kan adda baasuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo daa'imni mana barumsaa deemuuf jedhan maatiin fuula aarii qabu yookaan fuula gadde yoo agarsiisan yeroo isaan mana barumsaa deeman waan miidhaman waan itti fakkaatuuf mana barumsaa dhiisanii mana ooluu barbaadu jechuudha daa'imman. Kanaaf mana keessaa jalqaba. Mana keessa yeroo daa'imman akka isaan mana barumsaa hin deemne kan isaan taasisuuf yoo jiraate adda baasanii sirreessuu barbaachisa jechuudha. Inni gara biraan dhibeen kun jibba barattoota waliin baratanii fi barsiisota irraan kan ka'e yookiin qoccolloo adda addaa xiinsammuu daa'imaa tuqu daandii irratti yookiin mana barumsaa irratti isaan qunnamaa irraa kan ka'e yoo ta'e isaan kan adda baasuu barbaachisa jechuudha. Tariitii karaarra qoccolloon adda addaa jira. Tariitii bakka kutaa daree yookaan kutaa wajjin baratan keessatti daa'imman wajjin waliigaltee dhabuun jira. Akkasumas immoo barsiisaa isaanii jibbaniiti yookaan barsiisaa isaanii reebeeti yookaan adabeeti kan jedhu adda baasuu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa sana keessaa maalti osoo siif jijjiirame yookaan siif sirraa jaallatta jedhanii gaafachuu inni gochuudha daa'imman. Mana barumsaatti barattu keessaatu maalti siif sirraa yookaan maalti siif jijjiirame barbaadoo jedhan tarii barsiisaa sana maqaa dhabu barsiisaa jibban sana tarii barataa jibban sana haala jiru sana inni gochuudha. Kanaaf maatiin kana adda baasuu qabu jechuudha.
kanneen armaan gadii keessaa kan baay'ee jaallattuuf kan sitti hin tolle kan baay'ee jaallattaa kan sitti hin tolu jedhanii gaafachuun barsiisota, hiriyoota, konkolaataa ittiin deeman, sa'aatii laaqanaa fi sa'a boqonnaa akkasumas kan kana fakkaatan gaaffii akkasii gaafachuun adda baasuun wanta isaan akka isaan mana barumsaa deemuu jibban fide adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Erga adda baasan immoo sana sirreessuu barbaachisa. Kana malees mana barumsaa deemii jechuun adabuu irraa of qusachuun akka dhibee daa'imaa hubataniif itti himuun jajjabeessuu. Deemta maleedhanii qabanii reebuu yookaan adabuurra daa'ima sana akka rakkoo isaa sana akka hubannetti daa'ima sanaaf ibsuu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf akka ati mana barumsaa deemuu hin feene nan beeka. Dhugaadha barnoota deemuun cimuu danda'a. Garuu immoo yoo baratte baay'ee gaariidha. Yooti mana barumsaa deemte immoo aniif barsiisonni keessa si gargaara si jajjabeessina kan jedhu jecha akkasii kaasuu barbaachisa jechuudha. Malee maaf hin deemtudhanii reebuun adabuun gonkumaa waan sun akka daranitti cimu taasisuu danda'a jechuudha. Akkasumas barsiisaaf ogeessi sammuu mana barnootaa waliin mari'achuu barsiisaa daa'ima sanaaf akkasumas saayikooloojistiin mana barnootaa sana keessa jiraate jara sana wajjin wal mari'achuu barbaachisa jechuudha. Akkasumas suuta mana barumsaa deemuu akka danda'an deebisanii shaakalsiisuu suuta guyyaa tokkotti akka sirraatu hin ta'in suuta shaakalsiisuu. Fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa naannoo mooraa mana barumsaa tursiisuu manaa baasan jechuudha. Guyyaa lammaffaa immoo mooraa mana barumsaa keessa seensisuu. Guyyaa sadaffaa immoo walakkaa guyyaa akka inni seenee baratu gochuu. Guyyaa sanaa booda suuta akka inni barnootatti deebi'u taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas sa'aatii daa'imman mana barumsaa deeman fakkeenyaaf daa'imni ganama sa'aatii 2tti deemamu ta'e sa'aan sun yeroo ga'u mana keessaa wantoota daa'imman bashannansiisan kanneen akka televezyiinii yookaan immoo bashannana adda addaa bananii akka daa'imman ilaalan taasisuun akka daa'imman mana keessa turan akka daa'imman mana barumsaa deemuu jibban haala mijeessuu danda'a waan ta'eef sa'a mana barumsaa deemuun ga'utti wantoota daa'imman bashannansiisan yookaan attention daa'immanii hawwatan gochuun yookaan banuun sirrii miti jechuudha. Kana sirreessuu qabu maatiin. Daa'imman hanguma mana barumsaa deemuu diduun fagaataa ture mana barumsaatti deebisuunis rakkisaa ta'aa deema. Daa'imni torbee tokko mana barumsaa deemuu jibbee sirreessuun salphaadha. Haa ta'u malee daa'imni torban 2-3 mana barumsaa irraa hafee dide sirreessuun baay'ee cimaadha jechuudha. Kanaafuu hanguma mana barumsaa deemuu diduun fagaataa ture mana barumsaatti deebisuun baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaafuu maatiin daa'imni guyyoota muraasa mana barumsaa walitti aansuun deemuu yoo didan osoo hin turin furuu qabu yookaan adda baasuu sirreessuu qabu jechuudha. Barnoota nanaarraaf isinii qabadhee jiru kanuma chaanalii kana sabiskiraabii fi laayikii gochuudhaan daa'imman ilaalchisee barnoota adda addaa yeroodhaan qopheessu akka hordofaa akkasumas immoo akka barnoota isinii qopheessu na taasisa. Hedduu galatoomaa.